Yeroon kun yeroo misoomni jallisii bal'inaan naannoo keenya keessatti itti fayyadamnudha. Akka naannoo keenyatti bal'inaan oomishaa fi oomishtummaa naannoo keenyaa guddisuu keessattuu kuduraalee, muduraalee adda addaa akkasumas dabalataan akka inisheetiiviitti naannoo keenya keessatti qabannee kan hojjechaa jirru keessaa tokko oomisha qamadii wajjin wal qabateeti. Biiroon keenyas kanarratti tumsa guddaadhaan kan hojjechaa jirudha yeroo ammaati. Kanaaf yeroon kun yeroo misoomni jallisii bal'inaan naannoo keenya keessatti sadarkaa adda addaatti irratti baddaa irrattis gammoojjii irrattis bal'inaan itti adeemsifamaa jirudha. Qindoomina biiroo qonna Oromiyaa wajjin ta'uudhaan bara kana qamadii hektaara miliyoona 4 misoomsuudhaaf bal'inaan hojjechaa jirra. Kanarrattis keessattuu bu'uuraalee jallisii ammayyaa fayyadamuudhaan akkasumas bu'uuraalee jallisii kan aadaa fayyadamuudhaan dhiyeessii pampiiwwan adda addaatillee fayyadamuudhaan naannoo keenya keessatti bal'inaan hawaasa keenya wajjiniin hirmaannaa hawaasa guddaa gochuudhaan kan hojjechaa jirrudha. Kanaanis milkaa'ina hedduutu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana akka biiroo keenyatti pampoota hedduu kara 26,026 ol kan ta'an qotee bulaa fi horsiisee bulaa naannoo keenyatiif dhiyeessaa jirra. Sadarkaa qonnaan bulaattis hanga ammaatti pampoota 17,000 ol ta'an akka qaqqaban taasisaa jirra. Kun immoo gara godinatti mobilaayiz ta'aa jiru. Godinarraa gara aanaatti aanan immoo akkasuma hawaasa keenyaaf kan raabsaa jiru waan ta'eef yeroo kanatti bal'inaan akka naannoo keenyatti oomisha jallisiitii irratti hawaasa keenya wajjin ta'uudhaan dhaabbilee adda addaa wajjiniin ta'uudhaan qabeenya jallisii qabnu hunda dugugnee fayyadamuudhaan yeroo itti fayyadamaa jiru jechuudha. Akka naannoo keenyatti potenshaala guddaadha kan qabnu. Lageewwan gurguddaa akka biyyattiitti qabnu keessaa lageewwan gurguddaa 11 keessaa lagoonni gurguddaan 7 naannoo Oromiyaa keessatti kan argamanii. Kanarraa kan ka'e keessattuu bishaan lafarraatiin gara hektaara miliyoona 4.3 oomishuu hin dandeenya potenshaala guddaa qabna. Akkasuma immoo bishaan lafa jalaatiin boolla gaggabaabaa, boolla dhedheeraa qotuudhaan gara hektaara miliyoona 2.4 waliigala hektaara miliyoona 6.7 oomishuu hin dandeenya jechuudha. Barreen darbe keessatti almost bara 2012 duratti sadarkaan uwwisa jallisii keenyaa 700 hektaara 700 ol kan hin caalle 800 illee kan hin geenye ture. Yeroo ammaa kana garuu gara hektaara miliyoona 3.7 gahuu dandeenyeerra. Keessattuu kan ammoo bu'uuraalee adda addaa fayyadamuudhaan bu'uuraalee ammayyaa ijaaruudhaan kan ijaaraman suphanii hojii keessa galchuudhaan akkasumas immoo hirmaannaa hawaasaatiin hubannoo adda addaa uumuu keessatti leenjii adda addaa kenninee jallisiiwwan aadaa fayyadamuudhaan lageewwan adda addaa dabsuudhaan haroo sadarkaa maatiitti sadarkaa hawaasaatti akka ba'anii qofforatan gochuudhaan dabalataanis immoo bishaan qabnu hunda cimmisnee bishaan keenya yaa'ee darbuun qabu ilaalama jedhuun bishaan qabnutti fayyadamnee amma kabareejiin keenya gara parsantii 55 gahuu danda'eera jechuudha. Egaa kara fuulduraatti immoo teekinooloojii fayyadamuun nurraa eegama. Dabalataan immoo jallisiiwwan amma ammayyaadhaan fayyadamnu kan ammoo kara sirna bishaan qusachuutti teekinooloojiitti fayyadamnee akkasumas bifa ammayyaawaa ta'etti jallisiitti jijjiiruudhaan yeroo dheeraadhaaf kan karoorfannee deemaa jirrudha. Ammaaf garuu jiruuf jireenya hawaasa keenyaa kan naannoo gammoojjii jiru akkasumas naannoo baddaa jiru qabeenya qabnu kana odoo laalluu odoo bira jirru biratti dheebochuu biratti beela'uun nurraan eegamu waan ta'eef humna qabnu hundatti fayyadamnee gara misoomaatti jijjiiruu irratti kan argamu ta'u. Egaa hojii hojjetamu waggaan 4-5 darbe kana keessatti bu'aa maalii argameera kan jedhu ilaaluudhaaf yoo ilaalame jalqaba akkaan ibse tokkoffaa uwwisni jallisii keenyaa mala adda addaatiinis haa ta'u amma dabaleera jechuudha. Parsantii 11 irra ture gara parsantii 55tti guddisuu dandeenyeerra. Kanarraa hawaasni keenya oomisha adda addaa irratti hundaa'uudhaan kuduraa fi muduraawwan adda addaa oomishee gabaatti dhiyeessuudhaan dinagdee isaa haala jireenya isaa jijjiiraa jira. Lammaffaa irratti immoo birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee inisheetiiviin qamadii akka naannoo keenya irratti labsamee sadarkaa biyyaatti labsame keessatti naannoon Oromiyaa gahee guddaa qaba hin beekama. Achirraa oomisha guddaan argamuu danda'eera jechuudha. Keessattuu immoo naannoo horsiisee bulaa irratti xiyyeeffannaadhaan biiroon keenya kan hojjechaa jirudha. Achirratti gaafiin horsiisee bulaa keenyaa gaafiin naannoo gammoojjii jiru dhiyeessii bishaanii wajjin wal qabata. Kanarratti inisheetiiviin piroojeektii finnaa jijjiirama guddaa fideera. Kara piroojeektii 73 karoorfannee hojii keessa galchine keessaa piroojeektoota 37 xumurree hawaasaaf tajaajila akka kennan gooneerra. Achirratti hawaasni keenya beellanni naannoo sana jiru du'aatirraa hafuu danda'eera jechuudha. Fakkeenyaaf baruma kana roobni jiru baay'ee xiqqaa ture. Waggaa 2 waggaa 3 darbe keessatti piroojeektiin finnaa sadarkaa irra jiratti hanga xumuramutti kan eegamu osoo hin taane guyyaa hojiin jalqabe sanarraa kaasee bishaan qabannee humna bishaanii keenya cimsachaa itti guutaa kan deemnu waan ta'eef bara 2014 irraa jalqabee naannoo sanarratti dhiyeessii bishaanii wajjin wal qabatu hongeen
uummanni keenya dararamaa ture wajjin kan wal qabatu irratti furmaata guddaa fideera. Namni beellanni guyyaa lama guyyaa sadi deemee bishaan dhugaa tureera. Haawoliin keenya sa'aatii dheeraa deemanii bishaan waraabaa turaniiru. Har'a garuu akka barbaadameetti naannoo keenya waliin gahuu haa dadhabnu malee bakkeewwan piroojeektoonni Finnaa ijaaraman kanarratti diinagdee hawaasa keenyaa bayyanachiisuu keessatti akkasumas xaarii ifaajee guddaa hawaasni keenya keessa darbe du'aatii beellada naannoo sanitti qunnamaa ture hir'isuu keessatti piroojeektoonni Finnaa kun gahee hangana hin jedhamne ba'aa jira jechuudha. Kana dura raashina bishaan bootteedhaan akka naannootti kireeffannee raabsaa turreerra. Kana akka naannootti nurraa hambisuu danda'eera. Kanaaf yoo kan yaadannate naannoo Booranaatti irratti fakkeenyaaf kanaan dura oomisha margaatillee sulultaa irraa feeneet gara Booranaatti geejjibsiisaa turre jechuudha. Amma garuu stoorii godhee bara darbe hanqinni naannoo Fantaalleetti uumamnaan Boorana irraa feeneet gara Fantaalleetti fidaa dhufne jechuudha. Kun hundi jijjiiramni jiru jallisiin xiyyeeffannaan biiroon jallisii fi naannoo horsiisee bulaa naannoo gammoojjiitiif naannoo baddaatti irratti xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechaa jiru qabatamaadhaan hawaasa keenya jijjiiraa kan jiru ta'uusaa kan mul'isuu fi diinagdee naannoo keenyaa diinagdee biyyattiitis immoo bal'inaan kan utubaa jiru ta'uusaa kan mul'isudha.